Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa maamiltoonni herreega sharafa alaa qaban osoo viizaa fi tikeettii xiyyaaraan gaafatamiin kaardii sharafa alaa ittiin kaffaluu akka danda'u qabaatan eeyyame. Kanaan dura akkaawuntii sharafa alaa banachuuf doolara 100 kaa'uun dirqama ta'ee dirqamni kun amma feera. Baankiin biyyaalessaa roobii darbe guraandhala 11 bara 2026 maallaqa alaa qabaachuu argachuuf itti fayyadamuu ilaalchisee qajeeltowwan duraan turan fooyya'insa tokko taasisuu ibseera. Baankichi qajeeltowwan adoolessa 2024 fooyya'insa sharafa alaa ilaalchisuun baase irrattidha kan inni fooyya'insa kana taasise. Qajeeltoo kitaaba magariisa jedhamuun waamamu kun adoolessa 2024 yeroo riiformiin dinagdee biyyattii keessatti hojiirra ooluu eegalu ibsame. Qajeeltoon sun sharamni alaa olaantummaa mootummaan to'atamuu jalaa ba'ee haala gabaa jiruun akka murtaa'u eeyyame. Fooyya'insa amma taasifames riiformii dinagdee faana jijjiirama sharafa alaa irratti bara 2024 taasifame keessaa akka qaama tokkotti ibse baankichi. Fooyya'insa taasifaman kunneen daldalli sharafa alaa irruma caala akka guddatuuf yaadamuun hojiirra akka oolan ibsa baankichi mul'isa. Hojimaata kanaan dura tureen baankonnii fi biirooleen sharafa alaa kaardii kaffaltii idil addunyaa raawwachuuf gargaaru kan kennaman maamiltoota isaanii gara alaatti imalaniif qofa ture. Kaardii sharamni alaa irratti kuufamuu danda'u kan argachuun namoonni barbaadan tikeettii imala gara biyyoota alaa fi viizaa dhiyeessuutu irraa eegama ture. Haalli kun akka lammiileen Itoophiyaa karaa onlaayinii meeshaalee adda addaa biyyoota alaatiin bitan yookaan maamila ta'anii galmaa'uun sabiskiriipshinii tajaajila fedhan akka hin arganne taasiseera. Baankiin biyyaalessaa fooyya'insa amma taasise kanaan kaardii herreega idil addunyaa argachuuf imala gara biyya alaa akka haal dureetti kaa'amee ture haqeera. Baankonni maamiltoota isaaniif kaardiiwwan herreegaa sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qaban akka baafatanii fi bu'uura gaaffii abbaa herreegaan viizaa fi tikeettiin imalaa osoo hin gaafatamin sharafa alaa irratti galchaniif akka eeyyamu qajeelfama haaraa irratti eerameera. Kaardiin baankonni kennan kun kaffaltii biyya alaaf karoora onlaayinii yookaan diijitaalaan taasifamuufis tajaajila kan kennu ta'uu akka qabus baankiin biyyaalessaa ibseera. Akka ibsa baankichaatti kaardii herreegaa idil addunyaa kan argachuu kan danda'an maamiltoota akkaawuntii sharafa alaa qabanidha. Baankichi akkaawuntii sharafa alaa baafachuuf dirqama doolar 100 kuufamuu qaba kan jedhus kan hambise yoo ta'u, doolar hagamtu kuufamuu qaba kan jedhu baankonni akka murteessan ayyanni kennamuufii ibseera. Akkaataa qajeeltoo haaraa fooyya'ee ba'e kanaan kaardii kan argachuuf viizaa fi tikeettiin imala xiyyaaraa dirqama ta'uu nafeera. Qajeeltoo duraan tureen namoonni wallaansa fayyaaf gara biyya alaa imalanis sharafa alaa argachuuf viizaa yoo danda'ame ammoo tikeettii imalaa dhiyeessuuf gaafatamu. Akkaataa qajeeltoo haaraa kanaan namoonni wallaansa fayyaa fi barnootaaf gara biyyoota alaatti imalan viizaa fi tikeettii xiyyaaraa osoo hin dhiyeessin haga doolara 20,000 argachuu danda'u. Fooyya'insi baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa taasise kan biraan akkaataa lammiileen Itoophiyaa maallaqa gara alaatti erganidha. Qajeeltoo haaraan kun maamilli herreega sharafa alaa qabu haadha warraa fi kaffaltii barnootaa ijoolleef wallaansa fayyaa akkasumas malaaf akka ergu eeyyameera. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa firoota isaanii biyyoota alaa jiraatan gargaaruuf hanga doolara 3,000 gara biyyoota birootti erguu danda'u jedheera. Sharafa alaa kana erguuf sababa amansiisaa ta'e dhiyeessuu akka qaban qajeeltoo kana irratti eerameera. Imaltoota doolara 10,000 caala qabatanii gara Itoophiyaa seenan irras daangaan gumrukaan kaa'amee ture akka ka'u qajeeltoo haaraa kana keessatti ibsameera. Maallaqa amma barbaadan sanada gumrukaa malee sharafuu yookaan kaa'uu akka danda'an baankiin biyyaalessaa ibseera. Kun gidduu baayogiraafiidha.